Nana nintone mayona konne dina sorra gubane kangona ilamuma ofiti wali gadisni wanuma kireti omni lakki alagan ken lakki ajruto lakki abidena lakki agarato maluma godana arkuma walkafna arkuma walyamna afani waltana bilisumma kafna bilisumma afduna ya samina bocha sinama iya dabarsa ummanni oromo biyya keessa jirtan sagalee tokkoon madarakiin filachuu jechuun afaan oromoo afaan federaalaa gochuudha madarakiin filachuu jechuun oromoo abbaa biyyaa taasisu jechuudha madarakiin filachuu yeroo jechuun oromoo mana hidhaatti guurame mana hidhaarraa hiikuu jechuudha madarakiin filachuu jechuun oromoo rakkina keessaa baasu jechuudha waan filtan beekadha madarakiin filadha Dr. Mararan lammii keessan lammiidhaaf kan hawwu lammiif kan hojjetu ilma oromooti madarakiin filadha arkuma walkafna arkuma walyamna afani waltana bilisumma kafna bilisumma afduna ya samina bocha sinama kenneti ya dachina bocha tisadurgoti tuttuka annakase namana gamtetti girrafunan kaddame bullon fe addama yomin gubadda kamin dachito an sinama lata yokan tiyata ta yokan sinna nyata muka oda ti mukni bala kabu muka silki ti mukni bala kabne yo fegiya ilma dira nama galafati sabni senan kabne ila fakotu gimbata fe sochoko orsiloini dinalulu undura dura so warkan kabiniatu